Shamarka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii aras viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalattan isaa abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo naan irra qabadhee dhufe jechuudha. Yeroo ta'e ilaalchiseeti. Yeroo hundumaa yeroo baay'ee jechuudha. Viidiyoo keessattuu duraan yeroo tokko madheetoo viidiyoo garaagaraatiin hojjechaa ture. Ammas itti fufeen jira jechuudha. Baay'ee wanta nan qunnamne yookiin immoo wanta hin argine miti kan odeessu amanuma yeroo ta'a wanta jirudha jechuudha kanaan odeessu yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan biyya garaagaraa jirtan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii sarara kanaaf immoo sheerii waliif godhaa laayikii godhaa yoo jaalattan. Warri dhiirotaatis dhageessanii barumsa xiqqoo sheerraa fudhatan jedhee tayyaadha. Gara viidiyoo kiyyaatti yeroo darbu dhiironni biyya keessa jirtan jechuudha. Dhiifama naa godhaatoo baay'een keessan keessattuu warri baajaajii ooftan warri konkolaataa adda addaa ooftan jechuudha. Hin beekna bakkeen dhufe jechuudha. Baay'een keessan keessattuu dhiironni baajaajii ooftan dafqa shamarran biyya arabaatiin kan bitamedha jechuudha. Dhugaa isin hojjettaniitoo kan bitameebi abbaa baajaajota dhibbaa keessa isin kan humna keessaniin hojjettanii bitameebi 5 ta'uu danda'a. Parsantii 95 garuu humna namaa akka ta'e isinitti himuu barbaada. Innaa yaa'u kan namni yeroo baay'ee isinitti himee jira. Wanti tokko bilbila kana jechuudha. Lafa yoon argadhee fi yoon ofii kiyya qarshii kiyyaan bitee itti fayyadamu tokko miti jechuudha. Maal akka ta'e beektanii? Yoon qarshii 18,000 yookaan qarshii 10,000 bitadhe bilbila kana jechuudha. Yeroo hundumaa cheekiin of godha kiisii kiyya. Yeroo hundumaa jechuudha. Qabannaa kiyya bareechisee ta'e yeroo hundumaa seenan qabadha. Bilbila kana garuu calliseetuma namni naa kenne yoo ta'e. Bilbila kana lafaa hin argadhe yoo ta'e baay'iseetis akkaataa itti dhufe hin beeku akkaataa inni itti bitame hin beeku waan ta'eef bilbila kana calliseetuma akka ta'e godhee itti fayyadama jechuudha. Warra baajaajota konkolaataa garaagaraa konkolaachistan kanuma isinitti barbaada waan xiqqoo ishee jechuudha maal seetanii baay'een keessan shamarra yeroo argataniin abdaniif baay'een keessan immoo isaanuma keessaa jechuudha warra fuudheedha warra daa'imman qabdaniidha warra daa'imman qabdan warra fuudheedha warra qalabatii godhatanii jirtaniidha yookiin qubeellaa jechuudha. Sekondiidhaaf hin dagattan maaliif akka taa'e hin beeku dhugaa isiniin jedha. Tokkoffaa akkuma isiniin jedhe namni hojiidhaaf manaa bahee ganama shamarran bicha jiramoo karaa maaliif shamarran qofa gaggeessita eegaga amala gaggeessuu qabaate dhiirotas hin gaggeessitu iyyuu dhugaa isiniin jedhan warri konkolaachistan konkolaataa taaksii garaagaraa warri baajaajii konkolaachistan gimmaasha keessanii jaalallee keessantu isinii bitu gimmaasha keessanii haadha manaa keessantu isinii bitu gimmaasha keessanii immoo obboleewwan keessan kan biyya arabaa jirantu isinii bitu ofii keessaniif humna keessanitti dadhabdanii itti dafqitanii waan hin binneef uumaa isinitti fakkaatu jechuudha. Ergaan kiyya amma maaliif nama fudhattanii minaa kana bichaa miti. Ergaan koo jireenyumti si jira. Baajaajii waan oofteef qofa. Maal oofteef seetaati sila? Maal oofseeta namni xiyyaara yoo hin oofaa miti maal? Baajaajii kuma meeqa yoo oofte jechuudha si birqidha. Maa akkana of goggootu karaa irratti. Dhugaa isiniin jedhaan rabbi. Mana puulii keessa sin baaste mana karambullaa maal jedhan san keessa sin baaste obboleettii teetiif yaa tolu. Haadha manaatii jaalallee teetiif yaa tolu nama si goote. Erga nama taatanii booddee immoo xibaariin keessa kan bira. Maal taatanii garuu kan akkas taatanii dhugaa isiniin jedhan. Waan guyyaa guyyaan naqunnamuuf isiniin jedha isiniin jechuu barbaada maal seetan. Bakka ammaati baajaajii oofte bakka. Alamii intini addunyaa guutuu argite sirta sitti fakkaata miti. Dhugaa isiniin jedhame baajaajiin booda waan oofamu baay'ee jira mee yaadi sammuu keetti fayyadamitu. Baajajiin booda maal oofuu akka qabdu itti yaadame
konkolaataa faana kun barbaadu. Sirriitti dheeressaa yaada. Ani maali namni akkamitti dhugaasin hin jedhan namni nama ta'e jechuudha. Akkamitti dheeressee yaaduu dadhaba. Namni tokko mana xiqqaa ijaaree yeroo meeqa sinitti namni tokko mana tokko zim jedheetuma ijaaree irraa yoo ta'e boru wanti inni yaadu mana san guddaa godhee ijaaruudha bakka. Waan xiqqoo qabaate waan guddaa godhachuudha kan yaadu. Isin bakka baajaajuma takka ooftaniidhaaf dhume bakka dubbe. Nama taatan. Surree keessan achitti ginoo xiqqooshii duratti gadi buttanii tuffattu naawwata tanii deemtan lakafaa keessan kan sana booda. Maadha qaama kun jireenya jettanis. Ofumaa keessanii akka of gaafattan ofumaa keessanii akka of tajaajilanii hin barbaada. Dhugaa isin jedhan arabbi. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani dhiirota sirriitti yaadan ani amma kana jechuudha waan sin ajaa'ibu. Dhiironni yoo qabeenyas qabaatan yoo dhabdan makaraa oolman keessan bakkee puulii oolman keessan puulii rukutaa oolu guyyaa guutu. Yoo argattan immoo baajaajirran caaltu argannaan keessanii ishumaanuu bakka. Dhugaa isin jedha garuu waan nuti isin hojjettanii waltan jechuudha. Shamarran irraa hin hafti. Yehenne numli shanish kanaanis sinanga geessetta saniinis sinanga geessetta. Maal of seetaa? Ani maaluma of seetanii jedhe dhugaa isin jedhaanu sammuu keessan mee hojjechiifadha. Ani waan xiqqaa keessaa amma baajaajiin waan xiqqoo dhabde xiqqoo baay'isee xiqqoo qabeenya yoo jedhee lakkaa'uun barbaadani. Dhiifa manaaf godhaate. Tuffachaan jiru. Garuu wanna guddaan barbaada wanna guddaan argachuu barbaada. Yookiin immoo qarshii isa bitu qaba jechuu kooti miti. Garuu jechuudha. Qabeenya isaaniif fakkaatu akkasuma. Sammuu keessatti maal gochuu akka qabdan wanti guddaan maal akka ta'e sirriitti hubattanii ilaaltaniiti. Baay'ee gaarii dheedheesaa yaadaan. Isumaayyuu akka waan ofii keetii bitteessi godhamu. Isumaayyuu jechuudha. Isumaanuu hin boontan. Isumaayyuu wanta ittiin hojjetta san guyyaa guutuu shamarran irratti fixanii toltan. Ani garuu kan jedhu beenzilli widdii miti meeqan itti guuttattanii meeqa shamarran garaa shamarranii guuttanii dandeessan. Xiqqoon ulfaatu. Innaa mee sammuu keessan hojjechiifadha. Dhugaa isin jedhan rabbi. Ijoollee hedduu wanta akkanaa isin qunnamuu danda'a shamarran nama koomintii jalatti hin argitu. Innaa yeroo hundumaa waan guddaa hawaa waan guddaa qabatanii jirta isinitti fakkaate ta'u lishanish ምናምን jedhina baajaajidha sheemi isinitti haa ta'u. Eshi lishanish kan jedhamu konkolaataadhaan oduma ta'ee jechuudha. የቢዝነስ እንትን ዝም jetaniituma lishanish gootanii dhiistamoo sema kan biizines hanqarshii argamsiisu kun lishanish hin jedhamu ittiin hojjedhaa zimmalaatu. Innaa kanadha wanti ani isiniin jechuu barbaadu. Video kan akka dhageessanii ta'u jijjiirraa tokko fiddan abdiin qaba. Video kan immoo si share waliif godhaa. Galatoomaa turtii gaarii.